بسم الله الرحمن الرحيم يلقب يقلمك ربي قاري تهتيني كن برنوتا خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة جدودا يا المنما قبدو قدوم فاكي كتاب جدو جلقمني أما درسي كدا تربفا رجرا كربين كدا تربفات النقايا الحمد لله رب العالمين فارون كربيتي قلني كربيتي Rabbiin galata galchuu qabna ni'imaa hedduu nurratti tola oolee arrabaanis dubbachuudhaan qalbiidhaanis yaadachuudhaan qaamaan waan barbaachisu shukurii hojjechuudhaan akkuma rabbal alaminaan jedhe i'maluu aala daawuda shukraa yaa aalii daawud maatii daawud hojjedha shukurii hojjedhaa jee kanaaf shukuriin waa sadiini taati jechuudha rabbi galata galchuun waa sadiin galata deebisuudha qabna. Kanaaf obboleeyyan keenyaa dheengaddaa maalirra dhaabne darsii 16ffaa dheengaddaa keessatti waa'ee heeraaf seeratti hojjechuu akkami hukumiinsaa jennee turre jechuudha. Darsiin keenya kanarraa immoo maali dhiiroo darsiin keenya kanarraa osoo darsii har'aatti hin seenneen duratti dhiiroo Iidal Adhaan guyyaa meeqatu hafe mee waliin haa laallu. Iid al-Adhaadhaaf arri zulqiidaa 17 guyyaa 23tu hafe jechuudha. Guyyaa 23tu hafe arri 17 gaafa zulhijjaa 10ti Iidal Adhaan jechuudha. Rabbittiin nu haa ga'u isiniin jechaa obboleeyyan keenya. Egaa mata dureen barnoota keenya har'aadha. Maali yoo jettan waan jabaa tokko mata duree irra qabannee isiniif dhihaannee kitaaba keenyarra as-su'aalu taasi'u 10 gaaffiin 19ffaani kayfa naruddu su'aala shayxaani mee gaaffii shayxaanaa akkamitti deebifna man khalaqa Allah eenyutu rabbi uume siin jedha bar shayxaanni takkaa isin waan akkanaa keessa seentanii hin beektanii seentan moo hin seenne sadarkaa kanaan maaltu nu ga'e rabbiin nu uume karabbii immoo maaltu nuun ga'e wanni nuun ga'e hin jiru jechuudha. Fa'innahu yas'alu rabbiin gaafataadha ilma namaadha walaa yus'alu inni immoo hin gaafatamu. Egaa obboleeyyan keenya shayxaanni samii maaltu uume dachii maaltu uume kana maaltu uume kana maaltu uume siin jedheeti rabbumaa eenyu uume siin jedha jechuudha. Kanaafi gizeenni darajaa kanaan yookaan sadarkaa kanaan nu ga'e maal akka deebifnu akka asii gadiitti laallaa jechuudha. Kun waswaasa. Waswaasni akkanaa yoo salaata keessa dhufee nu waswaasellee faraqaa sadii tuttufuu qabna. Faraqaa sadii jechuudha tuttufneeti harka bitaa kanatti faraqaa sadii tuttufnee eegana rabbitti maganfatuudha qabna. Kanaafuu كيف نرد سؤال الشيطان ميغا في شيطانا كمد ديبنا من خلق الله ربي كان اينيو اومي وقون ننجر ميكم جنة الجواب ديبسان كنوتي كانتها إذا وسوس الشيطان لأحدكم تكون كثنقو شيطاني وسواس تكايت أساسي هذا السؤال غافي كانت تفيد يعني ربي كان اينيو اومي سنجابر ربي درمات هذا kanaaf obboleeyyan keenya ilmi gaaffii keessa yeroo tokko gaggaltanii achiin faffagaatinaadha. Ankuma isinii himame qofa qabadhaa dhiisaa jechuun barbaachisaadha. Kanaaf gizee gaaffii kana shayxaannitti fide falyasta'iz billaa rabbitti haa maganfatu. أي فليقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي مغنفتو قبا قال تعالى رب العالمين النجا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك يوسي وسواسي تكاسي أساسي من الشيطان يجون شيطان الرّ نزغ يجون وسواسان تكا فاستعذ بالله ربي مغنفدو إنه رب العالمين هو إني السميع يجوني دغادا وانا مجو دغادا العليم وانا مجو اللي بيكادا وانا مدلغ اللي وانا مني قد يجودا هند ربنا السميع دغادا العليم بيكادا يجودا رب العالمين
ofii arshii irra jiraachuu waliin ammoo wanni takka isa jalaa hin dhokattu yoo baalli mukaa addunyaa irraa buutellee jechuudha. Suuraan kun suuratul Fussilatii. وعلمنا الرسول ergaan rabbii nu barsiisee jira an narudda akka itti deebifnu kayda shayxaani yaada mala shayxaanaadha. wanaquulu ka jennu nu barsiise maal jenna amantu billaahi rabbitti amane jedhama jechuudha. Gizee shayxaanni waan akkanaa keessa nu galche keessa nu naqe amantu billaahi rabbii dhugoomse warasuulihi ergaa isaallee dhugoomse Allahu ahad rabbiin takka Allahu samad rabbiin kanamuutiifuu haajaa baasu lam yalid rabbiin hin dhalle walam yuulad hin dhalatamne jechuudha. lam yalid rabbiin hin dhalle ilma mootummaa isaa dhaalu walam yuulad hammaasis hin dhalatamne abbaan qabu jechuudha. haaya walam yakun lahu rabbiif hin taane kufuwan jennaan hiriyaa shariikni jechuudha. rabbiif hin jiru jechuudha. ahadun nam takkallee hin jiru jechuudha. makluuqarraa wanni takkallee hin jiru jechuudha. asumarraan gaaffii ahbaashii tokkoon isin himuu deema. ahbaashiin akki jette gaafa awwala biyya kana keessatti argamtu gaafa mallas zeenaawii kaji'an san keessatti maal jetti rabbiin kun waa hunda irratti danda'a moo danda'a miti jedhanii gaafatan jechuu gaaf tokko. rabbiin danda'aadha gizee jedhan eega rabbiin waa hunda irratti danda'a ta'e rabbiin kun rabbi akka isaa uumuu ni danda'aayii jedhan jechuudha. kanaaf gaaffii kanaan namoota rakkisaa turan isaanuu shayxaanaa bar akkasitti tokko collee tokko jira bar maal jedhee ni danda'a waan hin malleedha jeen rabbi akka isaa uumuun waan hin malleedha jechuudha. rabbi akka isaa uumuun hin malu. ergaan rabbii nu barsiisanii amantu billaahi wa rasuulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad. ثم ليطفو ليقنا هاتفو عن يساره بتاسات هاتفو 3 مرات سدي هاتفو وليستعذ من الشيطان شيطان الرهام قنفتو هايا ولينتهي هاركمو فإن ذلك يذهب عنه إيقنا وسواسني كن سر ديما بكا فيدي وصلاة كسجرات اللي ما جتشو قبا أعوذ بالله جدي مرة سدي بتاسات تفيقنا شيطانات ما قنفتو قبا حديث بخاري لالدا كان سلاسة كيسا اللي بتاسات واتقو هاتو تفوكجو نجرى سدي سياسة دي تتفي إيقنا ربتي ما قنفتو جا egaa kun immoo salaataan alatti dubbatutti jira jechuudha. amantu billaahi kajehu kun haaya haadha kun jechuudha. kan amma dubbanne kun khulaasatul ahaadiisi cuunfaa hadiisowwaniiti. as-saxiihati jechuun qulqullii kataati daciifni illee ni jira jechuudha. bar kan kanaa wal qabatu alwaaridati kan dhufte jechuudha fil bukaarii fi wa muslim keessatti ka dhufe في البخاري في مسلم كيسك كدفي چوم فيني في النجيبر وأحمد أحمدين كيسا وابي داود الرالي متى رافنان في النجيدوبا چوم فيني كيسا أسباب نصحيحة كتاتي هايا egaa obboleeyyan keenya gaaffii 19ffaa finne amma 20ffaa irra jirra. gaaffiin 20ffaa maal jedha maa huwa dararu shirki miidhaan shirkii maalime al-akbari shirkii gurguddaan miidhaan isaa maali. shirkii gurguddaa akkuma duraa waliin dabarsine shirkii gurguddaa jechuun du'aadhaaf warra dhume waa qaluu dhakaa gabbaruu muka gabbaruu faa shirkii gurguddaa way mukaaf qaluu dhakaadhaaf qaluu mukaaf salaatu jechuudha. kun shirkii gurguddaa millaa yookaan amantiirra nama baasuudha kan akkanaati. kanaaf kun eega kana ta'e maa huwa dararu shirki akbari miidhaan shirkii gurguddaadha maali. aljawaabu deebisaan ashirkul akbaru shirkiin gurguddaan yusabbibu sababaa ta'a alkhuluuda waaruu yookaan hafuu finnaar ibidda keessatti hafuu sababaa ta'a. qaala allahu ta'aala rabbal aalamiin ni jedha إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وما للظالمين من أنصار إنه يجون دبين من يشرك بالله النار من ربنا واقب من رب برا واقب فقد حرم الله عليه الجنة ربين بدت جنة سينو إسرت أرام قده ومأواه أنان قل ما قبسم تسادا النار ينان إبداج وما للظالمين أنان كافر توتا فنتان من أنصار تمسان تاني في نما شركي اللب سامي ديب تمسان جروبر وقال آية سورة المائدة وقال صلى الله عليه وسلم أرقى ربي نجدوبا ومن لقي الله نم ربكم نمي قياك أما يشرك به حاليس كنا واقبون حاليس برا واقبون شيئا وان تكلل شيئا دخل النار إبدا سين نمجسا يجو رواه مسلم مسلمي كنافو ميدان سا إبدا يجو وان برامت إبدو ما يجو قلان نما شركي ودو شركي قرقودا قبدتانان إبدا غافي تكاملت يجو دوبا شكي تكاملت إبدو ما egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya darsiin keenyarraa darsii 17ffaa yookaan kutaa 17ffaati maashaa Allah kutaa 17ffaa xumurree jirra warreen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe nuuf godha viidiyoo kana ammoo like commentii fi share godhaatii obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isinin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu